Yoo ta'e qofa bira jiraate dabbara malee kan isin lama ni rakkoon qabu. Haa gadhiisi jedhi. Viidiyoo meeqa? Istaayilii gosa meeqa? Istaayilii meeqan? Gosa hedduutu jira boo lakkaa'ameen dhumu. Haa gadhiisu maarree sun bareedayyuu. Yuutuubii banadhaa gadhiisi jedhiin akka Baaltazaaritti namicha viidiyoo 400 gadhiise nagarree dhiyoo kana. Malang amma malang garee dhugaa namni mee lola kana dhiisaa jeen viidiyoon sun gabboora lollu kunaa dhaabbatu. Dhugaa banaasi. Sitti himee bar. Viidiyoo mana madaamteettee waraabdee ergitee immoo mana keessatti roomaantikii gisee waliin dalaydan wal waraabdan. Gisuma bahaara zaayilaa waliin daayinu wal waraabne. Uf lamaanii wal waraabdanimi. Yaa waraabin erginiif. Ay sun bareedare haa gadhiisi jedhiin hin tureeyyu. Indee wallahi nama na beekoo sirra jira billa aliika. Amma akkam godhuu danda'a duuba dhiiroo viidiyoo san ta'isaa san gadiin baasa moo inni xiyyeessan haa gabbaasu dura moo anaa dura gabbaasa. Ila yoo ufii keetii kophaa kee ergiteefi sirraa kadhanna. Yoo uf lamaan yeroo jaalala walii kennitan wal waraabdan viidiyoo gisee daarektii lolatti jirtan wal waraabdan no problem gadaa dhiisu. Ilaalla. Maaliif beektaa wallaalaa meeqatu akkaataa jaalala jaarsa ufiitti itti kennan jaartii ufiitti gammachiisan irraa barataa jechuudha. Amma eega viidiyoon Baaltazaar sun gabbayee dhiirri Afrikaa qaalootti amma yoo keessan kun gabbayee dhiirri Oromollee hin qaalootti. Nuti bahaara jaalala daakuu malee garee wanni sun garuu waan Oromoo sirriitti waan jaalalaa irraa barattu sirriitti. Gizee baala jaalalaa kana daayitan si yaabbate moo'isa si yaabbatee daayitan. No, mana tokko keessan jiru bar biiduu maali malee. Jawwaaraan malee wal bira hin dhufne qaama wal bira hin geenye. Maal abbaa keetiin baala jaalalaa daakuu jedhamaree kun jazba maaliif wal bira hin gahina? Wal bira geenya ammas ilmoo inni nu uttisa ilmoo qaban beektu wanti yoo qabdi nama qabdi indee ati naayyaan immoo sidi. Ay akkaan saanan karanna sirraa. Halal jawwaar waan goone malee wal biratti dhalawne asirraa asa kadhachuu hin dandeenyu ilmoo teenya guddisuu hin dandeessu. Ay kana taanan araaramuu qabdan. Ijoolleen harargeeti ijoollee arsii lola dhaabaa kunoo beera akkatti viidiyoon ba'uu deema beera arsiiti beera harargellee ijoolleen jalaa gadhiisuu deemti. Ambar waan mana keessatti akkanatti muuziqaatti banattaniitiin wal waraabdan see sorry. No, wala. Jawwaal maal malee. Akkasii taanan araaramuu qabdi. Harargee farsiin araaramaa. Oromoo qaadii isiniin jaaladha. Nama kuma lama moo kana asirra jira waan lola kanaa miskiinni namaa takkaatu deemee nyaatee qubni bishaan qabbanaa dhugeen beekne miskiinni keessaafu garabiyaa kana keessa jirta. Lolli kun akka nurraa dhaabbatu jechuudhaaf hin ol bahee viidiyoon baanis hin jirtu warri naansaa eebaa jechuudha asumaan. Jechuun lolaan darabbeeshin ayitti barbaadeeti. Asli sagalee ta'ee wanti kun akka dhaabbattu nurraa godhi. Ayye habiibti. Fireendiin kiyyaa mana dhiisaa jala yoo jiraate. Yaayi wallaahi ijoolleen harargeeti ijoolleen arsiillee booda suuraa kiyya gaddeebisaa ta'a akkas isinii wayya akka isinitti qabbanaa. Yaa rabbi qabdaa hin dandeetta. Hoolota teenna tabaddee karaa baaratiin biyyaa yaate qurxummii irraa haftee abdulqawi irraa haftee shorxa irraa haftee ruuza quuftee wal nyaataa jirtu tan hoolota harargee hoolota arsii yaa rabbi walitti urgeesse yaa rabbi afaan jara afaan tokko godhi yaa rabbi hafuura jara hafuura tokko godhi aamin jara ijoollee harargeetiif ijoollee arsii hoolonni teenna wal nyaataa jirtu yaa rabbi hoolota arsiitiif hoolota harargee ta biyyaa yaate ta afaan oromoo dubbatu ta ofii wal nyaatu tan yaa rabbi wal taasisi yaa rabbi wal taasisi booda akka isin boottan hin beeka haa isin boottan himaaf هولو توني تنجر واحد بوتني من ما تمت صابات هيلو أجندة أنا قرأتني والد قتني يا ربي هولو تهرر كتي هولو تأرضي تبي يا ربا كذا تروح قوته والنياتا جلسان يا ربي ولد تيار ربي كي يو أتين كبدا هولو نهرر كتي هولو نهرتي سجله كبدو سماله همان كبدو هارا أبا برنجرت أو بوله تبرنجرت أو بوله تبرنجرت أنا برنجرت ربي كي يو كنا قويا إيدتين هوديا والكراتا جرتي هولا نرثيتي ورا هرجع وفي والكراجرة وفي
والفن تاجر وفي والتما جرا قند برات هاي لا لا جرا شيني أرضي هاي لا لا جرا شيني هرجع هاي لا لا جرا في مصون تاني لا لا جرا هولندي كنا سجلة ده يا رب بيتي سجلة تاي يا رب بيتي ولنتي أران يا رب بيتي هولندا كنا كنا ونبرتي نبي اللهم صل الله دعاء أنت يا مقبول إن شاء الله إن أرانتي أما قطعك إن شاء الله قريسان كرك ياسين ديبا جنة أبدان بيكنا فان نجات دعاء تنقول ده أما قريسان كرك ياسين ديبا الكرار جيتي كارسل بودنا الربسا والدا قتادين أكاد سنيوي yoo isin kanaan gara kiyyaa deemu dabarsuutti hunda isii raggatee ofitti kaase gidee tokkummaan natti as kaate wal dagatti jechuudha qaayidaan hoolaa akkasii bara qaayidaa hoolaa biyya arabaa akkasi gidee ati asii itti kaate tokkummaan natti as kaate amma su'uudii taate akkasii bara su'uudii taate kaarar geetiif kaarsillee na yaabbata warunu arrabsa jette wal dagatti jechuudha hin firoomti mala jaarsummaan hin barbaachisu teenna kalamaanuu teenna ana isin hin jedhe أرضي بكبوته رجع بكبوته بيجامبان أبان فره ولا فتو أتيك أول برجرتو أو بوله سكه كبيا بكاتي والإنجرادو دلقات هذي تفوف ما تقولش أوزو أشيت تجابله أوزو أشيت دوته إنكو بسيكاب إنكو بسيكاب دوغا كيتي كنو أما أكاسيتي والله mootummaan guurtee mustashfaa galchitee wallahi hidhaaniitee jirti amma ijoollee nama afuri mokkana warra wal waraanee sikkiinaan intini wal godhe kana walitti haree miilli isaanii hidha amma mustashfaa jiran bakka hoggaa akkama mankara biyyaa galchuudhaaf jechuudha. Amma rakkoo kana mara wanni fide maali? Namuma vaaraalii mana guddifatuuf jecha waan kana godhe amma irra guddaan namaa si galee wallahi doktora namma akka kiyyatti hoggaan laalu. Vaaraalii manallee waraaname kanaan guddatu. Kaarar gee arsii tume kanaan guddatu arsii haala gee tume kanaan guddatu diqaalaa badhee taa'ee mana ho'aa kee taa'ee waliin oofuu guddataa ba maaliif macaawwachaa uummataa taata kana wallahi vaariyaalii manaa yoo guddifachuu nuti rakkoon keenya biraan wajjin piisuma amma fakkeenyaaf si gaafa dura wal baran nurraa ka'e vaariyaaliin kee ol qaama itti gaafne lagaa dhabe naan jetteera namni baay'een si hin baranne. Olkee akka ajaa'ibaa olkee wallahi namni hedduu sababa sanii kanarratti illee dawwalee hojii nu bira kootuu jaaniillee na yaaman jechuudha. Nama meeqas kana meeqas yaadani mucaa suleen fudhattani musaabin fudhattani ganda namaa arrasitee ijoolleen sun feemasitee. Egaa yoo vaayiraalii barbaadu. Nama keenyatti hirkatu. Maaltu ganda namaa tumuun ilmoo namaa dararuun uf dararuun si gahe ciqinciqii malee. Bakka feetetti dhaladhu baariyaan akkasii ka'uu barbaade kootu natti ergadhu rakkoomi. Akkas ijoolleen keenya kasuudii kun akkasitti wal dubbaa jirti. Bara akkana diida keessa yaani bara akka gartee hiriira bara 2017 2018 sanitti bara hojii hambaa dhiisanii diida kana keessa laal wal barbaada barsan. Akkana akka ani nama sodaachifti gaa muuyni isaa yaaniin sun gaafa nu seene nu nambisu jennee sodaannee bara. Laa wannoo namicha warra bira dalaganitti madda naannoo keessan ijoollee yaa'ii gootu yoo naannoo keessan jira. Arabni shortaa fiddee guurtee agarsiisu. Yaa namni amma mucaa waliin jiru tokko arabni isaa nama jabaadha as jira. Yoo marakkoon takka dhufe irratti dawwalaa jira qama mucatti kannee deema bakka rakkoon biraata dhuftu hin jirtu inshallah amma kanu rakkise kanuma gartee miidhanii faa miskiinuma karaa deemu faa qacafaqanii nama rifachiisa malee. Akkasii inshallah silaa rabbi tokko nu haa godhu ni taana inshallah tokko numa taana gaaf tokko. Tokko maaqa feetan kan guyyaa wantumte tokkummaan Oromoo kanaan hin badu tokkummaan Harargeetii fi Arsii kanaan hin badu obbolummaan keenya kanaan hin badu yoo feetan kan guyyaa walaafitu rakkoo miti attaas jiru. Tokkummaan Oromootii fi obbolummaan Harargee kolkolee biyya Arabaatiin hin ijaaramne kolkolee biyya Arabaatiin hin badu attaas jiru. Kanaaf dhibbaan dhibbatti isinitti hima yaadina. Diina ofirraa qolu kun dhiira jee yapoo kana qabaa jee mazgaba kiyya keessa aansaa jee yapoo achirra wal baranne lola badrii kam nuu deemte lola hudii kam deemte ana dubbiin adubii siin galtu naa galte amma sii galtee naa galte
amma istiidiyoon kunillee eebbifama ka istiidiyoo sheekaa roobee jechuun ammootiin yuunivarsiitii islaamaati kan oromoof oromiyaati kan haqarratti gad dhaabate gurbaa siiga lamoo siin galootamma jecha hadiisa nabiitu as keessaa baha jecha rabbiitu as keessaa bahaa siin jenne abbooti kana ka ammoo sawaaba illee itti argatanii akiratti illee rabbi ol nama fuudhuun kana ka rabbi illee ammoo keessatti wal dorgomaa jedhuun guddaan kana siiga lamoo siin galootamma dubbiin sii galtee bara tamma aqilaa beekaa bara hin eebbisna moon eebbisnu siin jaana. Dubai inde ma ka kairo ton ebbifamu jiru mubarak mal gona Dubai naga demnu waci meeqatu baya Dubai in pileni dan demta pileni na idebita waci na mangonu asumatti teenne asumatti ebbisna sinje amma kana miti singabi mare waci barbadani istidio yu ammotin in ebbisne ammalle nashida wahi ammo ebbisa jirra akkasi kuba kabaddu asli kino beekatti himani hayyutti himani ammo dhiira namatti himani gurba gaafa nu duune bicha ammotin ilal booyuu miti ammootiin ilal profaayila irratti ammootiin suuraa namaa deeffachuu bichaa miti gurbaa har'a gaafa nu jirru waan nurraa waraabu amba hedduu jira goota hedduu dabre ulamaa hedduu dabre ka osoo irraa waan waraabatiin qabrii seen koottaamee ol bayaa waa isinirraa waraabannee gaddeebinaa jechuun dandeenyu muka biyya jiruun mana ijaaran jedhanii kinoo tokko goonni kanuma ammoo irraa waa katabadhaan irraa waa katabadhaa anillee ammootiin feerroo miti sibiilaa miti hin du'a gaafa rabbiin ammootiin hinduuti natti dhufte amma iyyuu kinoo laal hinduu tanaan jennaan homa takka sa'aatii takka uf duran dhoofamtu uf duubattillee deeffamtu ka'i jennaan hin ka'a maarree anayyuu nashiidaa hedduun na bira jira gaafa ammootiin an dabre narraa waraabu hin dandeettani har'uma narraa waraabadhaa istiidiyoo galchuuf yanamma iftaan finfinnee deema jedhaa jira maal jetta tamma maal jettaa siin jedha nashiidaa tiyya beeka sirba tokko baasuuf yasandu irraa sii dubbisu amma nashiidaa tiyya babbareeddu ta imimmaan nama boochiftu ta sodaa rabbii namaa dabaltu nashiidaan tiyya ta dibbee qabduu miti ta duraanii anillee sirba wayii warra Dubai qopheesse walumaan deemnee Dubai itti eebbifanne hoo laa waa lama wal biran deeman lafeetiyya kheyrii fi ammoo sharrii wal biran deemtu lafeetiyya badii fi ammootiin wanni gaarii wal biran deemtu sii galaa dura Uma kheyrii kana dursina maaliif jennaan umriin keenya achi deemaa jirti amma uma gaarii dalayina abbaa kiyya lafeetiyya uma gaarii lafa kaannee deemna laal akka namni gaafa nu deemni illee gaafa ganda akiraa galle ebalu akkanaatu dabre rabbi rahmata isaa godhu nama ammootiin ilal nama ajaa'ibaatu dabre akka nuun jedhu ilmi lafaa ol dhufillee sii galamoo siin galu wata gurba amma jedha nashiidaa san irraa si dhageessisu dhageessisu eewwa akkana jetti maal kaamma ida barana ayyuu kinoo kaama tarii udiyyaa wayita qalte akkana jetti jedha kun guyyaan ka iidaati kanaaf yaana iidatti nu deebisi yoo maraa idaa rafaa kana yoo sangeessa hin gala galullee reekala miskiina nyaachifata gogaallee sadaakata wanna reessa maraa gurgurriin ta'uu baraa Bardini re'eessanii osoo lafa hin bu'ee barrabbitti ol gayaa kana jedhe gurbaan mallee tajii ramadaanaallee caqasi tajii ramadaanaa bara tarte iidaallee tajii ramadaana nagaya nagayaani nagaya nagayaani walitti yaadachaanu guutuu akka waggaani guutuu akka waggaani.